Bagabate Jawikia Bagabate Wanyon Tante Dara Bubben Fute Date Bagabate Ajawisha Bagabate Sisikata Anagalusi Jetihate Alhamdulillah Rabbik Yaho Alhamdulillah شكرين كيتي ربي على ما نقمت شفت والله الحمد لله ربي كيهو الحمد لله شكرين كيتي ربي نقمت شفت والله كهف اللي قد يساجرنا أدان قدو كان إسا في الدني مالي وجينكنا كهف اللي قد يساجرنا أدان قدو كان إسا في الدني مالي وجينا كان شيرا ديسا أمالي شيرا كان اندرو بيريدي دني قرصا هيو ددني لولا ملي كران نباس انجرو جتني أكا كانان الماني يسا دفر بيتني كهف اللي قد يسا جرنا أدان قدو كان إسا في الدني مالي هجينا كنه كهبل قد يسا جرنا أدان قدو كان إسا في الدني مالي هجينا كنه شيرا ديسا أمال شيرا كان اندرو بيردي دني قرصا هيو ددني لولا ملك رانو باس انجرو جتني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه دعوتوت أهل الذكر دعوة أشوبكم جرت مرتنا جين ربي سبحانه وتعالى اسموني ناجراتهم لم ينتهي يتعاملتنا الداتيس أفان تقدب نبيتك ولكم الشمع هركفون سننجا يا ببارو أنا أعرفون سننجا كيسا هالكنيتيس بقربي هالكن غاري كنان سنجه نجان سنجيبسي سناكاسو كيسا غوياتيس غويا غاري كيسا واريتيس واري غارين جلا tolega obboleetii teenya wajjin qabadheet inshallah isin dhufe akkuma sagantaa adda addaa irratti obbolowwan keenya lammiin teenya kan amantii adda addaa kiristaanaa pheenxee ortodoksii inni amantii qabnes gara islaamummaa dhufaa jiru argitan arraas obboleetii teenya tanan wal barannee shaadaa wal qabsiifnee deemnaa an haa dhufuun sinja assalaamu alaykum obboleetii tokko wa alaykum assalam sautii teeka callootti hin dhageemu ol kaas inshallah na dhageessaa miti nan dagaa bareeda amma akkasiyaa baga dhufte gaa inshallah namni akka fedhetti wal dhufa bakka adda addaa wal dhufa galanii rabbiif haa ga'u oromoo yoo wal dhuftu wal baratti maqaa wal gaafatti kuta wal gaafatti amantii adda addaa qabna namni hundinuu mee inshallah maqaan kee guututti eenyu amantiin hangammarraa jirtu obboleettiin teenyu inshallah maqaan koo Yeshii Nagaas jedhama maashaallah Yeshii Nagaas eessa dhalattee guddatte Yeshiin Yeshiin Shawaa Lixaatii Walisoo aywa walisuma guddatte amantiin keessa guddatte hoo Ortodoksii Tawaahidoo aywa Ortodoksii Tawaahidoo maatii tee keessa islaamni jira yeroo gadi oromoon kiristaana sin qabdi pheenxee sordo wal keessa qabdi akka bayyaa'inatu beeytu ayyan obboleettiin kiyya musliimin jirti aywa tole atis tawaahidoo gartee kiristaana amantii keessa gartee amantii tawaahidoo gartee hordoftee jechuudha ayyan ajaa'ib maashaallah tole mee bas shaadaa qabanneechi booda sagantaa inshallah gaafii lama akkasitti waliin oofna hin beeynu yeroo duuti nama dhuftu gammachuma teenya dabarreechi booda gaafii wal gaafanna imala maaltu gamana si fidee maaltu sabasee kana waliin haasofna islaamni gartee rabbii tokko ta'u amanu muhammad ergamaa xumuraa garbicha rabbii ta'u amanu yesus kristos gartee ilma maryam ta'u ilma waaqaatii miti rabbii miti gooftaa miti inni uumama akka keenyaati rabbiin argite akkuma muhammad jechuu amanuudha kana hin dhugomsitaa Yeshiin ayyan nan dhugomsa tole maashaallah ishaar muquba tokko ol qabdee rabbi mu tokkicha yesus kristos haati isaa nabi muhammad adam gabbaru san gabbaru jechuudha shaadaa qabannee achi booda gaafii wal gaafannee haasawa keenyaas akkasitti goolamnee du'aa'ii wal goonee wal eebbisnee deemna quba kee ol qabadhu inshallah ashhadu an laa Allah ilaaha ilaha illa illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu ورسوله الله أكبر أني رقام بها
Ani ragaan baha. Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa Allah ta'uun dhugumsa. ergamaa Allah ta'uu dhugoomsa. Ciisaa Isaa yookiin Yesuus Kiristoos yookaan Yesuus Kiristoos Rabbii miti, Rabbii miti, ilma Rabbiitiisii miti, ilma Rabbiitis miti, garbicha Rabbii fi garbicha Rabbii fi ergamaa Allah ta'uun dhugumsa. ergamaa Allah ta'uu dhugoomsa. Allahu akbar. Yeshi yanqasum. Baga Rabbiin si gammachiise. Wallahi baga Rabbiin kennaa olii sa'a kanatti ati hin argitu. Hojii kee babbareedduus Rabbiin akkasumas si kaa'e hamtuu sirraa qulqulleesse. Baga hawaasa biliyoonaan lakkaa'amu Islaamummaa irratti namni hundinuu Islaamuu dhalataa kaan gartee xabalaa godhanii kaan cuuphaa godhanii beektaa keessaa nama baasanii hundi ilma namaatu amantumarra dhalata. Baga amantii tana Rabbi si kenne baga Rabbi si gammachiisee maasha Allah siin jedha. Maaltu dhagahame duraan turse? Yaa Allah. Wallaahi guyyaa har'aa arguu kootiif baay'ee gammada. Allahu akbar. Guyyaa har'aaf waa baay'ee ta'eera. Alhamdulillah. Masha Allah. Galanni Rabbi faago. Wallahi dhugaan Islaama fakkaata namni akkuma diraamaa agartee diraamaa dalaguus piraankiitti fakkaatus hin dhabamu. Islaama fakkaata uffata keetirraa shamarran kaan rifeensa godhe amma akkuma argeen namni deema shafanattee Islaama fakkaata tuyi mee mala kana keessa gaa bu'aa fi bahii waa hedduun nama mudata. Namni mana barumsaa dhaquuf waa hedduu biyya takka dhufuuf waa hedduu nama mudata. Fuudhaaf heeruma keessa waa hedduu nama mudata. Amantii jiruu fi jireenyi ilmi namaa kan jiraatu amantii. Mee kana keessatti waa hedduu nama mudata. Karaa dheeraa kan hangam takka deemtee amantii maatii teerrasi guddifte keessa gara Islaamummaa kana maaltu sababa si teessif darra? Wallaahi dhugaama irratti hundaa'e tanan ilaalee wantoota adeemsifamu nama jechoota namaa qofatti osoo hin ta'in wantoota garaagaraa yoo ilaalle akkuma addunyaatti namoonni akkanumatti nama laalaniitu hiikkan isaa maali jechuu danda'an. Gadi fakkeenyaa yoo ilaalle. Macaafarraa yookaan Qura'aanirraa osoo hin ta'in akkanumatti ilmi namaa sammuu isaa keessatti waan uumamu wayii jira. Wanti karaa sirriidha jenneellee murteessuu kan dandeenyudha hundi keenya. Akka yaada kootitti garuu duraanillee haa jibbu yoo Rabbiin gurra namaa baneedha. Osuma beeknuu dhaga'uu dhabuu keenya yeroo baay'een osoo dhaggeeffachuu hin barbaadu waan san baruu hin barbaanneef. Garuu osoo barbaanne immoo dhugaan jirtu immoo eessa akka ta'e baruu dandeenya itti dhiyaannee akkuma raayyaan jedhee raayyaan jedheera. Amantaa dhaggeeffata raayyaa osuma amantii kee hordoftu. Raayyaa baay'ee jaaladha. Inni hordofasi. Na baay'ee jaaladha. Raayyaan waa baay'ee irratti amantaa musliimaa keessa warra jiraniif qofa osoo hin ta'in amantaa hundaafiyyuu barumsa ni ta'a jee yaada. Dhugaa. Jechuun isaa fi akkaataan inni ittiin namoota illeen keessa namatti ittiin jedhu. Innaa Rabbiin immoo fedha isaatiin ta'e. Akkana. Dhuma isaatiin jaalalaan nama fudhata maleeni namni akkana namaan jedheetii miti. Kan namni namaan jedhe boru baduu danda'a. Nama sodaaf amanii namni siin jedheef jecha namaatiif miti. Kan namaa sun ni bada. Dhugaa. Kan ofii Rabbummaan ofii isaatiif jaalalaan nama bituu caala. Allahu akbar. Wallahi galanni isaaf haa ta'u eenyu galatoonfata Rabbi achi waa takka namni galatoonfatu. Isa kan namarraa banu isa kan haqa nama argisiisu waa baay'ee nama gargarsiisu. Mee kitaaba nuu dubbista? Gartee waan adda addaa dibeetii adda addaa ta'u. Wallahi kitaaba Qamar Hussein ammayyuu na bira jira. Hayyee. Asfira illee hin dubbisa kitaaba Qamar Hussein. Thank you jedhame. Mata dureen maal jedhame? Qamar Hussein kinu. Qamar Hussein Sheekh Qamar Hussein akkasii. Fi sheekicha irratti. Namoonni baay'een dubbisu osoo dubbisanii gaariidha sheek dhugaa namoota hundaafuu barumsa taatee yaada. Amantaa fedhe keessaa jiraadhu itti dhiyaadhu dubbii argachuu dandeessa. Akkana. Eeyyan. Quraanas gaa namni baay'een osoo garaan dhufnes iddoo addaa nama mormuufis bakka hin taane babbanus numa dhaggeeffata appii adda addaa buufatee kanarraa hoo quraana agartee tafsiira adda addaa numa laalta numa dubbista qubee afaan Oromoo numa dubbista kanarraa hoo. Wallahi dubbisuun ilma namaa kamiifuu barbaachisaadha. Keessaafuu tafsiira yoo dubbise namni kamuu amantaa fedhe keessa haa jiraatu jireenya isaatiif illee ta'ee waan isa muddattuuf rakkoof bal'oof qabaateef dhabdee fi dhukkubsattee hundaafuyyuu kan ta'uu danda'udha.
tasfirrii waan hundaafi ummata musliima qofaaf osoo hin ta'in nama taatee dhalannee osoo nama taanee dhalanneefu namummaa keenyaafuu tasfirrii baay'ee barbaachisaadha. Hojii keenya irratti, du'aa irratti, abbaa fi haadha ibsa. Waa baay'ee waan ibsuufi rabbiin qofan ibsu jechuu barbaadeen. Kanaafuu rabbii gadi wantoota jiran guutuu ni ibsa. Namoonni hundumtuu hordofuu qabanii, ilaaluu qabanii, itti dhiyaachuu qabanii. Waa amantaa kanarraa immoo namoonni amantaa kana achi jiran illee xiqqooshii think gochuu yaaduu qaban. Itti xinxaaluu, itti yaaduu qaba namni jechuun laazima jiru addunyaa kanatti eega rabbiinis tokko ta'e amantiin isaas tokkuma tokko biyyuma immoo gartee Itoophiyaa jedhamtoona muummee ministeeraa lama wayii jira tokkuma bara. Lama jechuun dandeenya. Jawaar muummee ministeera, Abiyyi muummee ministeera, Jaalmaloo muummee ministeera jechuun ni danda'ama. Biyya addunyaarra muummee ministeeraa lama jira. Tokkuma jira. Eeyyawaa. Akkasi egaa rabbiinis tokko ta'e karaan isaatis tokkuma. Nabiyyoota adda addaa rabbiin ergate Aadamirraa Nuuh ergamoota adda addaa kitaaba waliin erge rabbiin. Rabbiin ilmallee qabaachuurraa qulqulluudha. Gartee nama. Asii waa jechuu barbaada. Tole. Namoonni baay'een jaalala musliimaaf ni qaban. Saana ta'anii. Meenxee ta'anii. Amantaa garaa garaa keessa hin jiran jaalala musliimatiif ni qabanii kabajaan musliimummaan qabdu ni beekna. Numarraa kaasee. Waan kaleessa ture waan ta'eef. Yeroo baay'ee shamarri baay'een osoo jaalattuu fi dhugaa beektu yookaan dhiirri baay'een osoo dhugaa beeku. Amantaan musliimaa bar yoo musliima taane bar akkas ta'uu hin dandeenyu jecha jedhu keessa namaa jira. Waa hundarraa nama gurti. Wallahi rabbii fama nu godhu. Rabbiin gafuurarra hin waan ta'eef. Ifama nu gochuu danda'a jedhee yaada. Namoonni hundumtuu sammuu keenya bal'ifnee haa yaadnu. Akka yaada kootitti faashina yerootiif akka duunu yaadachuun dirqama keenya. Ni beekamu, ni bareeda baay'ee jira. Fokkata baay'ee jira. Akkaramiin mul'adhu kan jedhu baay'ee jira. Garuu miidiyaa irratti wallahi har'aan argamee miidiyaa irratti argamullee ture. Xiqqoo yaaduma kanaa dabarsuun anaaf illee namoota biraatiif fakkeenya osoo ta'ee malee gabba'uun barbaadu tureeyyuu. Kanaafuu namoonni biraa please hanga dandeessaniin faashiniyaaf jecha. Mee obboleettii ta'e maatii keessa obboleettii ta'e sirra guddoo nama xiqqoodha. Isii keessaas akkuma timtetti nama amantii islaamaa fudhate sirra xiqqoo nama guddoo hangafa. Hangafa nama hundaati mana keenya keessa. Yoo isin gaafa isin amantii kana qabatte irratti mee ala jidduu teessan gartee rileeshinii jedhan gartee yaani jaalaltinii fi gaafa amantii kana qabatte irratti irraa jaalachuu turte immoo namni maal amantii tana hin kafarteettaa immoo maal waliin dhime maal mudate gaa isinoo maal jettaan irra. Dhugaani obboleettii kiyya baay'ee ishii jaaladha. Amma garuu karaa dhugaa ishii rabbiin geesse malee irraa beektetii illee miti naaf fakkaatte kan argutti garuu beektetii miti waan kana kan hordofuudhaaf dhaqxe haa ta'u malee rabbiin qajeelseera karaa isaa irratti amma naaf galte dubbiin. Gaafa kana garuu ishiin amantaa musliimaa qabattee gizee dhuftu yeroo ishiin salaamata illee naan jechuu jettu musliimummaa na gochuuf deemtaa jedheen jibbaatii ture. Obboleettuma ta'e. Obboleettuma kiyya hangafa keenya. Yoo harkaan si fuute namni islaama harkaan yoo si cabbattee jiru shamarran musliimaa fa'aa. Yeroo sana baay'ee ulfaataadha garuu. Kanaafuu namoonni akkasii kana jibbuu osoo hin ta'in amantaan dhugaa karaa fedhetti rabbiin karaa fedhetti kan nama oofu. Xiqqooshii ammaan kanallee ani amma amantaa kana fudhachuu kiyya maatii kiyyatti hin himne himuuf jedhee xiqqooshii sodaa keessa koo jira maatii koo ifama isan gaafadhaa baay'ee isaan jaallatu. Rabbiin gartee bakka jiranitti isaanillee haatiis obbolamuun meeqa keessa argamti? Shamarruma qofa moo harmeen ta'e abbaan kee argatan moo wal keessa argatan? Dhiira jaha fi nuti dubara afurii. Darsee nama xiqqoomaa fi bara. Maashaallah. Akkas akka abbaa kee Oromoo hin dhalchite kanatti ati ilmaan akkanatti isin yaa kan nubboo. Rabbiin gartee akkana sanii waa hedduudha waa hedduu gartee gufuu imala tana keessa waa hedduu nama mudata. Gana maatii irraas waan mudachuun hin mala akkuma obboleettii ta'e guddaa hangafa mudatetti hiriyoota keetirraa isa waliin barates waa hedduu nama mudata amantiin taabbaati abrii namaa namni nama waliin seenu takkaa dhageessee hin jiru. Saniif kophaa gadaameessaa keessaa dhufe nama waliin jiraatan nama gaafa duus kophaa kee hedduutu kophaa kee kaafamta. Saniif jiruu bareedduu rabbiin hunda keenyaa nu haa jiraachisu. Namni meegaa gama maqaatiin mee gara amantii islaamaa dhufu namni filatu jira. Yeroo garii nama hin filataa
maqaan ati jaalattu jira. Eeyyen. Gaafuma duraan namoonni baay'een na beekuu danda'anii Sumayyaadha maqaan koo. Ajaa'iba. Sumayyaan tun seenaa guddoo qabdi bara Islaama keessatti. Sumayyaa haadha Ammar jedhan seenaa Islaamummaa keessa qabsoo keessatti waan isin irra wareegamte akkaataa itti ajjeefamte. Akkuma Hacaaluun gartee Oromoof wareegama jennu Islaamummaa tan akka itti wareegamte fannisanii eeboodhaan qaama sii waraanaa akkasitti gartee waa hedduu hin baratte inshallah seenaa siiti. Gootittiidha. Isheen gootittiidha. Garuu sana ta'uu hin beekne ture. Maqaa kana naan baafadhu Rabbiin garuu dhugaa godheetu karas na fidee jira. Alhamdulillah. Asumaanuu raayyaa teenkii jedhaani baay'ee abbaa keenya. Raayyaa abbaa keenya. Isarraa waan nimee dhaggeeffate raayyaan gaa waa hedduu feetus amanuu baattus kootu amantuma wal barii waa hedduu na jedha waa hedduu akka malee miira qalbii kana nama kakaasu. Keessaafuu obboleewwan keenya dhugaa anis taatu rafaa ture. Rabbiin nama raffisu sirrii miti sheexanaan nama raffisa malee kan rafe dammaqsaatii jira. Raayyaan bakka jirtutti dhugaa galata guddaa ani waan hin jedhuun hin qabu. Abbaa musliimaa, abbaa kiristaanaa, abbaa miskiinaa, abbaa nama hundaati inni. Hayyuu qabxaa dhuga waan hunda keessatti sabaa sablamoota hundaafuu inni nama jaba. Obboleewwan keenya kaanilleen hiriyoottan keenya kaanilleen immoo akka dhugaa baratanii karana dhufanidha. Inshallah. Mee gama biraatiin gartee namni amantii keessa jiru waan kirri baay'een kirri uffata. Kirris namni uffatuma jira. Waan masqalaa kan uffatu. Uffattee turte asin dura? Eeyyan uffadhee jira. Sana guyyaan har'aa kuni. Guyyaan ani kiristaanaa itti ka'eedha. In kaafamtee guyyaa si xabalan. Sa'aatii kanatti iyyuu daa'imman kootti yeroo na kaasan ani ofin beeka garuu. Xiqqoo guyyaa har'aa ture kanan kirrii sana hidhadhe. Guyyaa har'aa sa'aatii kanatti subii akkana subii osoo hin bariin. Amata guutte jechuudha. Har'a san jalaa rabbi si baase. Waa takka hin jijjiiramne har'as atis gartee shamaruma hin jijjiirre rabbuma tokkichaaf karaa qabattee oromummaarraa hin jijjiiramne shamararraa hin jijjiiramne bifa keessa hin jijjiirre araba sin gone baga rabbiin islaamummaa si kenne waan ni godhan jirtu baga rabbiin gara islaamummaa si fidee Sumayyaa teenya galanni rabbiif haa gahu gartee jabaadhu baradhu barattee tan barsiiftu rabbi si haa godhuun sin jedha rabbi si haa aybitu galgala kanarraa kaatee qaama dhiqattee qulqulleeffattee islaamummaa akka itti salaatanis akka rabbitti kadhatanis aliif quraan waa hunda hin baratta suuta akka baby step jedhan inshaallahu ta'ala. Hanga ta'e ni beeka inshallah. Hanga ta'e wayin ni beeka. Akkas. Hanga hafee baay'inaan amma salaata sirriitti guutuu yoo salaatuu baadhe hanga ta'e ni salaata jedhee yaada. Hanga hafte immoo nama gaggaafadhaa rakkoon hin jiru namoonni na bukkee dhaabbatan namoota baay'ee jiran namoonni immoo sheek waa jechuun barbaada asirratti waan hin deeggadhe waan hunda keessaa please ijoolleen musliima taatanii gaafa ijoolleen kiristaanaa dhuftee yookaan waa isin gaafattu please hanga dandeessanii waan beektan irraa itti himaa dura deemii shaadaa qabadhu hin jedhiinaani shaadaa baattu qabattus illeen immoo waan kun dirqama ishiiti yoo beekte malee akkam gootee qabatti. Ani waa dhagee tanan waa argee tanan waa sammuutti fudhadhee tanan dhufee amanuu danda'e. Kanaafuu please hanga dandeessaniin itti himaa deebitus deebuu baatus akkuma raayyaan jedhee waan raayyaa keessa tokko jechuu barbaada. Waa xiqqoo tokko jechuu barbaada. Hin beeku garuu waan isa dinqisiifeef. Rabbiin rabbummaa isaatiin han jedhurra. Rabbiin rabbummaa isaatiin wallahi yooma. Meejaran itti guuta warri itti guutan quraana malee nashiida raayyaa sana bara dheeraa malee aan dhaggeeffadhooni saniif rabbiin rabbummaa isaatiin kan jedhume jarri itti akka taphanee qoy. Kaseedhaa 20 maali hin beeku ani 20 maali. Masha Allah. Barre kaseedhaa. Naima narra kaya kaseedhaa naima. Rabbiin rabbummaa isaatiin. Anuun hin jaa'u. Rabbiin rabbummaa isaatiin maaltu
Ni'manuuf kennamee nutu biraa rafee uummata shaadaatiin walitti qabame kan jedhu. Ajaa'iba masha. Barreeffama Guyyaa dhufnee sanuma akkasuma gartee rabbiin rabbummaa isaa Rabbummaan maaltu sarraa hafee ni'manuuf kennamee nutu biraa rafee yaa uummata shaadaatiin walitti guduunfee funyoo qaayidaatiin kan walirraa dhufee beekaa dammaqee yoo dubbinsiif dhufee yoo dubbinsiif dhufee. kaasata Kan jedhu. digdammaffaa. Raayyaa digdammaffaa. Dubbiin jajjabdu. Baay'ee jaaladha kana baay'ee. Dubbiin jajjabdu bar. Bilaashetti miti akkanatti. Dubbisuu asirratti hin barreeffadheetu qaba kinoo. Ajaa'iba. Ayya. Diini sooressaa fi yeessa wal qixxeesse. Kana de gurraacha walitti tokkoomse. Kan Hamzaaf Bilaaliin walitti obboloomse. Hamzaan kun Araba Bilaaliin gurraacha gartee gurraacha ajnabii akka keenya kan. Ayya. Nu badhaafte diini. Galanni Rabbiidha yoom himameedhuma. Kan irra nu buuse karaa diin Islaamaa. Rabbiin nuti gabbarru keenya tokkichuma. Uummanni Islaamaa kan gamanaa gama. Qur'aanni sana biyyiin keenyas akkasuma. Qiblaan keenya tokkicha naannottu saalama. Seerri isaa deemsisaa yaadni isaa tokkuma. Hundaa walitti deebi'uun obbolummaa. Nama qalbii qabu kunuunti nuuni amma. Namni Rabbitti amanee hundi wal qixxuma. Sadarkaa imaanii qofaa wal jaalama. Sadarkaa imaanaa kan beeku akkuma. Hin qabu shakkuma. Akkasii dubbiin nu badhaafte diinii. Baga si baraate Sumayyaa wallahi. Amanoo dhabuudhaan wal jaala. Jecha kana meeqa fageessaan alaala. Namni Rabbitti amanee abbaa fedhe jaala. Walitti hin qixxaatu jedhe rabba laalaan. Namni Rabbiin dhabe deegaadha wallaala. Addunyaadhuma irratti asiifachuu taala. Buraa firaa dhagee dandama dalaala. Ayyaawaa wallaala. Maaluma gudhaniif. Nu badhaafte diini rahmata keetiini. Nama Rabbi isaatti amanee ilaala. Akhira yaada waan duniyaa jaala. Yaada isaa dheeressee fageenyatti ilaala. Amreekamoo Islaamummaadhaan madaala. Sharri namatti yaadu Rabbitu nalaala. Jedhee hamma humna isaa khayrii qofa yaala. Eeggataa jiraata walaama falaala. Akkana. Umri yeroo dubbatamu akkana. haala toluun fakkeenya yeroo gahu. Waahid maashaallah rabbi umri adeeressu atuu du'aa gootee fi raayyaa artistiilee ture dhiisee keessaa bahee amantii fi hawaasaa tajaajilutti gartee rabbi isaarra fulleeffate umri rabbi haa dheeressu. Raayyaa nama hundaa baay'ee Amaariffaanis akkasumatti gartee waa'ee dukaasitaa 5 CD baasee namni akka isaa CD addunyaa irraa baasee hin jiru. 32 baase waggaatti. Leen dabalee isaaf haa kennu dabalee balee. Inni irratti diinee. Ya Allah, cubbuun qabdu irratti wallahi karadhuuf nuufillee lubbuu teetiifis maatii teetiifis hundaa karadhuuf islaamummaan bu'aan isin qabdu maalii nabi Muhammad jennaan yoon amane maal naa godha rabbi jennaan islaamummaan waan dabarte hunda cubbuu sirraa hayxiif akka daa'ima harmee keessaa gadi bu'ee arrarraa eegalee cubbuu tee xiqqoo guddoo tan ulii dalee dura rabbiin sirratti gartee malaayikoonni isaanii sirratti barreessanii baga rabbiin si qaceelchee mee waa raayyaatiraa yoo yaadatte jadi yookaan guyyaa tokko gad dhufna. Guyyaa sii mijjooyte hunda sii tartiibaan dhufnee waan rabbi si laafise naa ajaa'ibsa beektaa namni amantii biraa hordofaa gartee waa islaamaatti akkanatti hordofu wallahi naa ajaa'ibsa rabbiin akkuma fedhe namaa godha. Inshallah okay kana booda immoo jabaadhee tanan gaafa wal arginu kan booda inshallah. Inshallah. Kenna cinaa dhaabbadhaa du'aa naa godhaa kenn baradhuudha waan naa takka. Akkas. Waa hunda amanuu qofa ta'in erga amananii booda immoo jabaachuudha. Akkana. Du'aa naa godhaa. Maashaallah abshir Sumayyaa teenya rabbiin qabeenyaas beekumsaas gartee maatiis waanuma hunda rabbiin walitti yaa dabalu gartee taa hawaasni fakkeenya itti godhatu rabbi si haa godhu ilmi namaa addunyaa kana lubbuu namaa uumu lubbuu namaa hin deebisu waa hunda gartee godhuu hin danda'a.
barachus barsiisus hin danda'a. Rabbiin umrii dheertuu si haa kennu baga islaamummaa tanas si kenne warra irratti jiraatee irratti kaafamu Rabbiin waa godhu jabaadhu amantiin si waliin gartee jiraatti waliin duuta oromummaas akkasumatti irra duuta jabaadhu kan irraa Rabbi si gaafatu Oromoo miti amantii teeti waan ati hordofte waan ati addunyaa irra dalagatteetu jiruu jannata yookaan jiruu barabaraa jansan namaa kanna warra jannataa Rabbiin waa godhu obboleettiitoo baay'ee takka galatoomi baga Rabbi si gammachiise maatii teetillee baay'ee gammannee guyyaa gammachuuti guyyaa seenaati irraan dagatiin Rabbi gartee uumama gabbaruurraa isa uume hunda gabbaruu karaa sii godhe alhamdulillah hunda qajeelchuu gartee kan nabiyyoota gabbaruu jira kan dhagaa gabbaruu kan horii gabbaruu kan aduu gabbaruu kan ji'a gabbaruu kan lubbii ofii gabbaruu kan waan adda addaa gabbaruu jira isa waan hunda lubbuu gartee keessa jirtu uume tokkicha san gabbaruun waan sanii olii jirtu jabaadhu inshallah mudannoo teetii waa hedduu dhufnee kan irraa haasofnu taana baay'ee tagalatomii sa'aatiin kan nuti halkan kana Rabbii keetitti amanuu keeti gartee isumaatu si uummate isuma callaa gabbaruu batilleen karaa isaa qabatte baay'een gammadee gammachuu irratti jiraattu obboleettii teenya nu haa godhu bishaan illee siif hin kennine no falchiin siinjaa jazakumullah khair hundi keessaniyyuu isinilleen jazakumullah khair sa'aatii kenna sa'aatii hojii keessanii dadhabdanii dhuftan isin cinqeeni ifama abshir wallahi kenna oliiti gartee barachuun dirqama ta'a tanumaan siinjaa baay'ee tagalatomii daawwattoota keenya galatooma obboleettii teenya sumeeja gara islaama galgala kan dhufte du'aa irratti roobsa Rabbiin warra waliin jiraatu hunda keenya waa godhu amantii waliitis kabaja amantii feetanuu ta'a kitaaba dubbisa wangeelallee dubbisa isa kamtu dhugaa isa kamtu dhara addaan baafadha Yesuus Kiristoos dhugumaan geetaadha moo ilma Rabbiiti moo Rabbi moo ergamaadha kana hunda dubbisa addaa baradha sammuu tana bineensota irraa waan addaa nu godheef Rabbi saniif galatooma halkan gaarii hunda keessaniifis haa ta'u obboleettii teenyaas halkan gaarii haa ta'u keessaan wal dubbisna gara irrattis dabala hanqa waliin jirru walumaan jiraanna jabaadhuun siinjaa umrii dheertuu nu jiraadhu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh يا حول مبدا يا تنتابارو توكيجما ربي ثم توامارو داهين كنيا روان غاري تجرو دعا كذا سودان نم وكغركارو سنيفني مامي غران واتهارو يا بولا ديني فغودي وزيزو نغانتي يا ما سنا فغيزو ربي ديني سارتي سناسيهزو ملا نبي رد من وهاجبزو قدو خيني توكو سنا فغيزو عجائب ربي نما غرزيزه فيد ربي قدان خير يكون نمسيزه بايك برحمنك يا غرزيزه كافر جبران وسلم سيزه انا ما باي اسلام ما تمنزيزه وكرا دنيا كي ترك كنسيزه الحمد لله جديا كن دغيزه بايتو امنه ما توت النصارى كما كبا كان ابكا تدرا غلطك يا الله موتي وهندرا نمن مؤمنا وغيمان غيرا ملنو بوفتي امام جرارا سمنا اسلام ما تو ہے كمنرا يا جري من تنا نوددرا يا جري كجيل مارغت رب الرا والله ملكوف تنسني تلت جران ربي ذنبي كيسا انك رسنرا ربي سنهتك سوا ما زياتادرا نمني ديني خدم كنوت مجرا سن دعوانك الى لبيجرا ربي كيسا فنان تارجرا سنريهم آياتنا جرا قرآنرا وجيت فزرا بليرهن دا على حبيبك ومن نور الهدى جردا وجرت قلت ملكاه سبب جراته ميك النجابه متوتي قفقن قلت ربك متكانغرون دنده لكايا كرجل بايرا كان اسلامته كريا سوسين ارغاسنينغه ديني تركا كنه كفر جلابه نحمدك قفتا قد نكهته يا ربي ارغانك بك بايغه متها كده فرغا بانكنا انكر ربي فقال جافك قرآن اما زد بلوغ تمته وهيمانا فارون ربي تيه قالت قلفنا ايها المؤمنون ما